It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't. Waraanni qawweem yeroof dhaabachuu danda'am garuu waraanni xiinsammuu haaloo dhiigaa fi qophiin nokotaan halkan tokkoof illee rafneem har'aa sanbata adoolessa 11 2026 addunyaan sagalee mootichaa dhokotaatee lafa jalaa biyya hoogganuun sagalee ilma dhiigaa abbaa isaatiif murtii xumuraa labsuu dhageessee jirti. Haaloo dhiigaa abbaa kiyyaam baafachuun dirqama sabaa fi fedhii uummataa Iraaniiti. Kun ammoo shakkii tokko malee mirkanaa'ee fiixaan kan ba'uudha jechuun hoogganaan olaanaa Iraan Mujtabaa kaamanan labsii dabarsee jira. Mujtabaan dhiiga abbaa isaa Tiraampii fi Neetaanyaahuu irratti baachuu fi bal'ina isaa qabannee jirra. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa The Wall Street Journal dhugaa tokko ifattee saaxilee jira. Gareen Basaasummaan Israa'el Mossad Waashingitaniif gabaasa iccitii baay'ee xaxamaa fi murteessaa ta'e tokko kennee jira. Gabaasa kanatti Iraan Pirezidaant Doonaald Tiraampiin ajjeesuuf shira xaxaa jirti. Tiraamp gama isaatiin yoo Iraan na ajjeesuu yaaltee yookaan na tuqxee ajaja ifaa fi dhaabbataa jeneraalota kiyyaaf kenneen jira. Iraaniin guutummaatti daaraa godha. Misaa'eloonni 1,000 ta'an Iraanitti aggaamamanii jiru jechuun sodaa lubbuu isaa ibsee jira. Bal'ina isaa ni dhageessu. Har'a addunyaan oduu onnee Israa'el raas tokko dhageessee jirti. Xiyyaaronni waraana Ameerikaa warri hunda caalaa sodaatamoo fi ijaaraa dirii jalaa dhokatan F-22 buufata Israa'el keessaa guuramanii gara Awurooppaa Biriiteenitti baqachaa jiru. Maaliif Ameerikaan xiyyaarota waraanaa ishee Israa'el keessaa baafattee yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Egaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin baagiddu galeessaa inni marii nagaa waraqaarraa fi wal'aansoo dippiloomaasiitiin qabbanaa'eera jedhamee yeroo addunyaan hafuura baafachaa jirtu dacheen Faarsi garuu iccitii haaraa kan onnee peentaagoonii fi masaraa White House dhiphinaarraas tokko as baasee jirti. Waraanni qawwee yeroof dhaabbachuu danda'a garuu waraanni xiinsammuu haaloo dhiigaa fi qophiin nokotaan halkan tokkoof illee rafne. Har'a sanbata adoolessa 11 2026 addunyaan sagalee mootii dhokotaatee lafa jalaa biyya hoogganuun ilma dhiigaa abbaa isaatiif murtii xumuraa labsuun dhageessee jirti. Mojtabaa dippiloomaasii dhiigaa haaloo ilmaa fi abbaa of tuulummaa warra dhiyaa cabsee haa ilaallu. Waraana dheekkamsa seenaa jedhamee Quraana 28 labsame keessatti Ameerikaa fi Israa'el Misaa'elaan Masaraa Adii rukutanii hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei yeroo ajjeesan mataa bofaa kunneerraa Iraan amma ni diigamti jechuun addunyaatti dhaadachaa turan. Garuu isaan wanta guddaa tokko dagatanii turan. Dhiigni faarsota bilaasha lafatti nafuun keessattuu dhiigni abbaa ilma gootaa of duubaa qabu yeroo dhangala'u ilmi isaa Mujtabaa Khamenei inni imaama dhokotaatee har'aa waraqaa seenaa garagalchu tokko uummata isaa fi addunyaaf katabee jira. Haaloo dhiiga abbaa kiyyaa qaanqee shahidaa Ali Khamenei dhiiga wareegamtoota waraana kana hundaa baafachuun dirqama sabaa fi fedhii uummata Iraaniiti. Kun ammoo shakkii tokko malee mirkanaa'ee fiixaan kan ba'uudha jechuun labsee. Mee jechoota lafee cabsan kana xiinxalaa. Mujtabaan waraana idilee hin labsine inni murtii du'aa namoota dhuunfaa irratti labsee. Namoonni yakka kana hojjetan maqaan isaanii sirriitti ni beekama. Isaan kanaan booda du'a nagaa fi tasgabbii qabu hin du'an jechuun dhugaa dhooftuu tokko gurra Tiraampiif Neetaanyaahuu dhaqqabsiisee jira. Wanti hunda caalaa Ameerikaa dhiphisee garuu hojiirra oolmaa haaloo kanaati. Mujtabaan tarkaanfiin haaloo ba'u kun ana yookaan qondaaltota amma jiran irratti kan hundaa'e miti. Nuti jiraannus duunus deeggartoonni bilisummaa addunyaa guutuu keessa jiran tokkoon isaanii qooda isaanii fudhatanii galma kana ni dhugoomsu jedhee jira. Kuni maal jechuudha? Kuni axis of resistance yookaan humna diddaa qofa osoo hin taane tuuta dhokatoo addunyaa guutuu keessa jiran warra dhiiga abbaa kanaaf haaloo ba'uuf qophaa'aniif ajaja xumuraa kennuudha. Mujtabaan ofiisaa siree dhukkubaarra taa'ee dhiiga abbaa isaaf dhiiga diinaa dhangalaasuuf dambalii haaloo addunyaa qabsiisee jira.
Mee amma ija keenya gara Washington masaraa White House'tti hanaanneessinu. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp labsii haaloo Mujtabaa kana yeroo dhaga'u akkamitti dhiphate. Akka gabaasni oduu addunyaa saaxileetti oduun kun Tiraampiin maraatummaa fi sodaa lubbuu isa dhumaa keessa galche. Tiraamp hatattamaan toora miidiyaa isaa Truth Social irratti iyyiinsaa dabeessaa fi of tuulummaa wal makaatee labse. Misaa'eloonni 1,000 fiixee waraanaa isaanii guuttatanii Iraanitti aggaamamanii jiru. Yoo mootummaan Iraan na ajjeesuuf yaalii xiqqoo goote, Misaa'eloonni kunneen sekoondii keessatti dachee Iraan guutummaatti daaraa godhu jechuun iyyate. Itti dabaluunis ajajni dhukaasaa waggaa tokkoof ragga'u kenneen jira. Loltoonni kiyya qophiidha jedhe. Mee kana ija sammuutiin ilaala. Pirezidaantiin Empaayeraa addunyaa ishee gudditti namichi waggoota 40f madaallii addunyaa to'ate. Har'a namicha mootii dhokataa ta'e biyya bulchuu Mujtabaa sodaatee yoo na tuqxan biyya kee nan guba jechuun iyyataa jira. Tiraamp misaa'ila 1,000 kuusee eeggachuu danda'a. Garuu sodaa lubbuu kana misaa'illi ittisuu hin danda'u. Mujtabaan osoo rasaasa tokko hin dhukaasin sammuu Tiraamp guutummaatti to'ate dhiphinaan dhiibbaa dhiigaa itti kaasee jira. Mujtabaan tapha kana sirriitti beeka. Inni waraana kallattii osoo hin taane waraana asimeetiriik warfarii fi haaloo obsaa filatee jira. Faarsonni seenaa isaanii keessatti haaloo ba'uuf hin ariifatan. Isaan diina isaanii suuta yeroo inni dagatee nagaa qaba jedhee of yaadu eegu iddoo inni hin tilmaamne irraa rukutu. Mujtabaan haaloo abbaa isaa misaa'ila 1,000 wajjin wal dura dhaabbatee osoo hin taane tooftaa dhokataa humna diddaa fayyadamee Tiraampiin kophaan bisee rukutuuf karoorfatee jira. Waraanni Ameerikaa fi Iraan inni dachee galaanaa fi dinagdee irratti godhamaa ture amma gara sadarkaa dhuunfaa fi sodaachisaatti ce'ee jira. Innis waraana ajjeechaa hooggantootaati. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp namichi waraana xumureeraa nagaa fideera jechuun dhaadatu har'a dhugaa dhooftuu tokko ofiisaatiif amanuuf dirqamee jira. Inni hoogganaa Empaayeraa dhiyaa qofa osoo hin taane inni nama ajjeefamuuf barbaadamu isaa tokkoffaa ta'ee jira. Wanti hundi kan dhaga'ame yaa'ii kakuu waraanaa kaaba Atlaantik neetoo magaalaa Ankaraa Turkii keessatti gaggeeffamaa ture irratti. Tiraampiin dachee Turkii irra taa'ee of tuulummaadhaan haasaa ture. Saariitiidhaan gara Waashingtonitti baqate. Wanti hunda caalaa addunyaan naasisee garuu xiyyaara inni ittiin baqatedha. Tiraamp xiyyaara pirezidaantummaa Isaa fi ammayyaawaa Air Force One dhiisee xiyyaara moofaa kanaan duraa fayyadame. Sababiin isaa akka ragaaleen iccitii saaxilanitti xiyyaarri haaraan sun sirna ittisaa misaa'ilaaf meeshaa waraanaa gahaa waan hin qabneef sodaa rukuttaa qilleensaa irraa of eeguuf jecha xiyyaara moofaa fi eegumsa cimaa qabu filate. Kuni dhiphina peentaagoniin agarsiisa. Sodaan kun kan dhufe gaazexaan beekamaan Ameerikaa The Wall Street Journal dhugaa kana ifatti baasee jira. Basaasummaan Israa'el Mossad Waashingtoniif gabaasa iccitii baay'ee xaxamaa fi murteessaa ta'e tokko kenne. Akka gabaasa kanaatti Iraan Pirezidaantii Doonaald Tiraamp ajjeesuuf shira xaxaa jirti. Mee kana ija waraanaa fi siyaasaatiin haa xiinxallu. Israa'el gabaasa kana yeroo kana maaliif kennite? Benyamin Netanyahuun waraana kana guutummaatti dhaabuu hin barbaadu. Tiraamp nagaa Islaamabaad jedhee yeroo waraqaa fudhatu Israa'el lakkii waraanni itti ufuu qaba Iraan daaraa ta'uu qabdi jechuun ija babaasaa jirti. Kanaafuu Netanyahuun Tiraampiin dhoqqee waraanatti deebisuuf sodaa lubbuu isatti uumuuf shira kana uume yookaan arbee seeraa jedhamee shakkama. Akka miidiyaan Israa'el kan gabaasetti jeneraaloti Israa'el ibsaa magariisaa yookaan eeyyama Tiraampiin eegaa jiru. Yoo Tiraamp ajaja kennee Israa'el harka ishee gara waraanatti deebisti. Garuu Tiraamp gowwaa miti, inni daldalaa siyaasaati. Gaazexaa The Washington Post waliin yeroo haasa'u of tuulummaa fi aarii walitti makee dubbate. Iraan ajjeesuu akka barbaadu har'a hin beekne. Bara 2020 ergaan Jeneraal Qaasim Suleemaanii ajjeesisee eegale ani tarree ajjeechaa isaaniirraa tokkoffaadha jedhe. Tiraamp sodaan kun na hin dhiphisu jechuun of jajuus ajaja waraanaa inni dabarse garuu sodaa isaa ifa godha. Yoo Iraan na ajjeesuu yaalte yookaan na tuqxe ajajaam ifaa fi dhaabbataan jeneraalota kiyyaaf kenneen jira. Iraaniin guutummaatti daaraa godha. Haleellaa seenaa dhala namaa keessatti argame beeknee itti gadi lakkisa. Waraanni kun waggaa tokkoof osoo walirraa hin cinne ni deema. Yoo barbaachises ni dheerata jechuun labsee. Kun akeekkachiisa duguggaa guutuuti. Gama Teeraaniin deebiin maal fakkaata? Iraan akkuma amala ishee nuti hooggantoota alaa ajjeesuuf karoora hin qabnu. Kuni olola warra dhiyaati jechuun ifatti yaalti. Garuu lafa jalaan gareewwan diddaa Tiraamp fergaa lafee cabsuu dabarsanii jiru. Waraanni kun harka kennachuu keenyaan hin xumuramu. Yoo Ameerikaan madaalli cabsite nuti dachee fi galaana kana irratti hanga dhumaatti ni lolla. Iraan doonii cichoomina isheetiin Tiraampiin waraana asimeetiriik warfarii fi dhiibbaa dinagdee ulaa Hormuziidhaan hudhuuf qophii xumurtee jirti. Dippiloomaasiin addunyaa amma bitaa fi mirgaan hudhamee jira.
Isaanii fi Qatar warri waraqaa nagaa Islaamabaadii fi Luusarniin qopheessan nuti tarkaanfii nagaa irra geenyerraa Tiraamp waraana hin jalqabu jechuun of jajjabeessu. Garuu Tiraamp lubbuu kootu balaarra jira jedhee yoo amane waraqaan nagaa sun akkuma waraqaa mana fincaaniitti darbatamee hafa. Yeroo Pirezidaant Doonaald Tiraamp misaa'ila 1,000 qopheesseera. Iraan daaraanan godha jechuun Twitter irratti dhaadachaa jiru. Lafa jalaan garuu Pentaagoon tarkaanfii faallaa kanaa baqachuu yookaan of duubaa deebi'uu fakkaatuun fudhatee jira. Har'a Sanbata adoolessa 11 2026 addunyaan oduu onnee Israa'el raas tokko dhageessee jirti. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa warri hunda caalaa sodaatamoo fi ija raadarii jalaa dhokatan F-22 Raptor buufata Israa'el keessaa guuramanii gara Awurooppaa Biriiteenitti baqachaa jiru. Jalqaba irratti xiyyaaronni F-22 Raptor kunneen maal faadha? Maaliif biyya ba'uun isaanii waca uume? F-22 xiyyaara dhaloota shanaffaa ija raadarii kamiyyuu jalaa guutummaatti dhokatuu fi gatiin isaa doolaara miliyoona 100 lakkaa'amudha. Waraana dheekkamsa seenaa jedhamee quraan ala darbe eegalee sana keessatti xiyyaaronni kunneen kan baay'inni isaanii 10 ta'u buufata waraanaa Israa'el Ofdaam Airbase keessaa qubatanii samii Iraan irraa akka hafuuraatti balali'aa turan. Akka Pentaagoon ibsutti xiyyaaronni kun sirna ittisaa qilleensaa Iraan C-300 fi Baavaar 373 duraan dursanii dhabamsiisuun xiyyaarota biroof akka F-50 fi B-2f karaa saaqaa turan. Pentaagoon F-22 yeroo 200 ol samii Iraan keessaa barrisee jira. Garuu misaa'illi tokkollee isa argatee rukunne jechuun faarsa. Garuu gaaffiin inni guddaan asitti ka'ama. Osoo gooftummaa qilleensaa akkasii qabanii osoo Tiraamp waraana lammaffaa nan bana jechuun dhaadatu maaliif F-22 Israa'el dhiisee gara Biriiteenitti baqate? Iccitiin isaa xiinsammuu waraanaa fi sodaa misaa'ilaa keessa jira. Akkuma kanaan dura saaxilame Iraan yeroo waraanaa sanaa misaa'ila ishee 170 gaara qottoo fi holqaawwan lafa jalaa keessatti nagaan of harkatti qabattee jirti. Keenya kana immoo Iraan buufataalee Ameerikaa, Kuwait, Baariinii fi Joordaan keessa jiran irratti misaa'ila roobsuun daaraa gootee jirti. Israa'el ofii isheetiifuu Iraan misaa'ila isheetiin buufataalee xiyyaara kiyyaa akka Ben Guriyoonii fi Ofdaa guutummaatti barbadeessitti sodaa jedhu qabdi. Kanaafuu Pentaagoon meeshaa isaa isa hunda caalaa qaalii F-22 kana buufata Israa'el irraa ka'ee misaa'ila Iraaniif isa gochuu hin barbaanne. Kuni tarkaanfii of eegumsaati malee injifannoo miti. Gama biraatiin shira dippiloomaasiyaa keessa jiru xiinxalluun Ameerikaan xiyyaarota kana yeroo baastu Tiraamp waraana haaraa banuurraa of qusachaa jira. Ergaa jedhu addunyaaf keessattuu Paakistaanii fi Iraaniif dabarsuu barbaada. Tiraamp afaaniin misaa'ila 1,000 qopheesseera jedhee halallabu malee qabatamaan garuu waraana guutuu deebisee banuuf meeshaan isaa aarsaa ta'ee jira. Akkuma seenan kasaara misaa'ila ittisaa Paatiriyootii fi Mitiyaad saaxilee. Xiyyaaronni F-22 kun Israa'el irraa ka'uun Tiraamp haasaa fi gochaan wal faalleessaa akka jiru agarsiisa. Israa'el gama isheetiin ba'iinsi xiyyaarota kanaa onnee ishee cabsee jira. Israa'el nuti waraana kanaa itti fufuu barbaannaa yoo barbaachise kophaa keenya iyyuu ni rukunna jechuun iyyiti. Garuu yeroo Ameerikaan gaachana ishee F-22 fi xiyyaarota boba'aa guutan 28 sanaa Israa'el keessaa baastu Israa'el guutummaatti qullaaftee jirti. Ameerikaan lola dantaa keetii kanaaf jecha xiyyaara kiyyaa isa qaalii balaa keessa hin galchuun ofuma keetii wal'aansoo godhi jechaa jirti. Kuni gantummaa isa Tiraamp Israa'el irratti raawwatedha. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibaa immoo deebii Iraaniiti. Iraan yeroo Ameerikaan xiyyaara ishee baastu misaa'ila ishee qophii gootee eegaa jirti. Yoo deebitanii dhuftan sirna ittisaa keenyaa kan akka Iglaa SC fi HQ9 kan Chaayinaa sun isin eegaa jira jechaa jirti. Tiraamp misaa'ila 1,000 qopheesseera jechuun yeroo dhaadatu Mujtabaa kaaminen ammoo abbaa kiyyaaf Haaloo Abbaa duuti kee ni dhufa jechuun Tiraamp dhiphina sammuu keessa galchee jira. Haala muddamaa kana gidduutti Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii addunyaa bitaa galchuu tokko dubbate. Roobii darbee waliigalteen dhukaasa dhaabbii xumurameera jechuun erga labsee booda battalumatti ammoo garuu mariin dippiloomaasii akka itti fufuu hin dhorku jechuun waraanaa fi nagaa harka lamaan qabatee akka jiru agarsiise. Mariin biyyoota lamaan gidduutti torban kana gaggeeffamuuf turellee sababa sirna awwaalchaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneef jecha yeroo farkifameera. Garuu waraanni kun dhukaasa qawwee qofa miti waraana doolaraa fi dinagdeeti. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa eeyyama addaa boba'aan Iraan gabaa addunyaatti akka gurguramuuf kennamee ture of duuba deebisee haquun isaa waraana kana gara hudhaa dinagdeetti ceesisee jira. Kanaan walqabatee ulaan Hormuz deebi'ee dhiphateera. Waliiwwan darbuu sodaatanii jiru. Gatiin boba'aa addunyaa torbee kana jalqaba irratti samii tuqee daldaltoonni haala jiru ergaa xiinxalanii booda xiqqoo tasgabbaa'uu danda'ee jira. Ta'us sodaan dinagdee addunyaa lamcheessuun ammallee guutummaatti hin banne.
waliigalteen Islaamabaad inni guyyoota 60 nagaa uumuuf yaadamee mallattaa'e sun waraqaa tarsa'ii fakkaata. biyyoonni lamaan quba walitti qabaa jiru. Ameerikaan tarkaanfii Iraan ulaa Hormuz keessatti fudhattee shororkeessummaa fi qabsa waliigalteeti jechuun yeroo balaaleffattu. Iraan ammoo Ameerikaan birmadummaa nuti bishaan keenya irratti qabnu tuqaa jirti. nuti seera keenya kabachiisaa jirra jechuun ofitti isti. Wanti mariin lafa jalaa kun hamma ammaatti bu'aa fiduu dadhabeef qabxiilee gurguddoo sadii warra sarara diimaa ta'an irraa darbuu dadhabuu isaatiin. Tokkoffaan gibira ulaa Hormuz. Iraan doonii darbu kamiyyuurraa gibira doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu sassaabuu barbaaddi. Ameerikaan kana gonkumaa hin fudhattu. Lammaffaan maallaqa Iraan ugguramidha. Iraan maallaqa ishee biyya alaa jiru guutummaatti akka gadi lakkifamuuf dhiibbaa gooti. Sadaffaan sagantaa niwukileeraa. Ameerikaan Iraan niwukileera hojjechuu guutummaatti akka dhaabdu barbaaddi. Iraan ammoo mirga birmadummaa kiyyaati jechuun diddi. Walumaa galatti ba'a giddu galeessa har'aa haala ajaa'ibaa keessa jira. Guyyaa guyyaan waraanni samii fi lafarraan muddama keessa yeroo seenu halkan ammoo mariin teeknikaa karaa dhoksaa itti fufa. Iraaniif Ameerikaan akkuma namoota harka tokkoon seefii walitti qaratanii harka kaaniin ammoo minjaala jalaan harka wal fuudhaniiti. Addunyaan amma mariin teeknikaa inni lafa jalaa kun dhukaasaa lafarraa kana caalee nagaa fidamoo wal dhabdeen boba'aa fi gibiraa kun guutummaatti waraana kana gara badii isa dhumaatti ceesisa jechuun hafuura qabattee eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.